Yooyyaa akkam jirtaan nageenyi keessan badhaadha. Sagantaan keenya torbaan kana eegalee jira. Har'a eegaa marii waliin jirra. Akkasii jalqabnee jirra jechuudha. Galatoomii Adii. Egaa qaroo miidiyaan torbaniin sagantaa garaagaraa qabatee dhiyaataa dhimmoota hawaasaa, siyaasaa, diinagdee fi qophiiwwan bashannansiisoo garaagaraa dirree irratti ba'ee kan qopheessu har'as eegaleeti jira. Har'a immoo gamma turreen keenya irratti mari'annu akkuma beekamu miidiyaaleen keessumaa gama tamsaasa afaan Oromootiin tamsaasan yeroo ammaa kana baay'een isaanii cufamaniiti kan isaan jiranii atis keessan beekta xiqqoo waan jirtuu fi miidiyaaleen kun baay'ee cufamaniiti kan isaan jiranii isaan sana maaliif yoom akka cufamanii fi furmaata isaa irratti yoo dubbanne waan jedhamu warra. Garuu viiyuun qabu ture sunillee yeroo garii laallama malee akka miidiyooti afaan biraa. Sana irratti dubbannaa mee akka keetti miidiyaan siif maali? Miidiyaan maal jettee hiiktaatu miidiyaan siif maali jedhaniiti? Miidiyaan karaa afaan ittiin walii galtee natti fakkaatan. Yaa sirriidha. Miidiyaa jechuun I think gabaa jennee hiiknu miidiyaan gabaadha. Gabaa jechuun amma fakkeenyaaf ati oomisha kee gabaatti baafattaa ani immoo sirraa bituun dhufaa kana jechuun yaada wal jijjiirraa jechuudha. Akkuma tamma kaastee waltajjiitti yaada jijjiirratanii jechuudha. Yaada qofa miti gaa aadaa, duudhaa, seenaa ofiillee karaa itti beeksifatan jechuudha. Waan si ajaa'ibu xiqqoo biyya keenya irratti illee I think hagas maraa miti miidiyaanii xiqqooma gara booddanaa kana babal'achaa jira malee. Biyyoota akka lixaa kana keessatti miidiyaan amma sadarkaa isaan GDP biyyaa keessatti qaban, diinagdee biyyaa keessatti qaban olaanaadha. Biyya tokko ijaaruuf diiguu keessatti miidiyaan gahee olaanaa qaba. So sanaa fi miidiyaan iddoo itti yaada wal jijjiiran jedhameeti kan ibsuu dandeenyu jechuudha. So kana erga jenneeme tariitii gama biyya keenyaatti deebinee waa tokko akaasnuti. Biyya keenya keessatti miidiyaan biyya ijaaruu keessatti gahee akkamii qaba waan jedhu irratti yoo dubbanne. Gaheen miidiyaan biyya ijaaruu keessatti qabu maal jettee sitti dhaga'ama si fakkeenyaaf amma miidiyaan tokko miidiyaan baay'ee waraana addunyaa lammaffaa miidiyaa tokko haase jedhamee amanama. So biyya keenya keessa finciloonni garaagaraa turaniiru walitti bu'iinsi garaagaraa jira waraanaan jira diinagdeedhaan jira maaliin jira. Mee kana keessatti miidiyaan gaheen isaa maal jettee yaadda akka dhuunfaa keetti? Miidiyaan maal? Of course miidiyaan paaworii guddaa qaba. Biyya keessatti biyyi tokko guddisuullee kuffisuullee hin danda'a. Yaada namaa jijjiiruullee hin danda'a. Paaworii hedduu qabaa jedhee yaadu miidiyaan gam kiyyaan. Walumaa galatti. Akkuma itti kaastee. Yaada addaan qabu waan isirraa miidiyaan biyya tokko ijaaruuf diiguu keessatti humna baay'eedha kan inni qabu. Maaliif biyyi keenya Itoophiyaan egaa biyya baay'ee guddoo bal'oodha. Naannolee almost gara 11 kan isheen qabdu. Fakkeenyaaf amma waan naannoo kaaba Tigraayitti ta'e as qaqqabsiisuudhaa fi bilbilaan osoo hin taane miidiyaadhaan jechuudha kanatti waan naannoo sana oolee as Gambeela as naannoo Kibbaa naannoo Bahaa Dirree Daawwaa kanarra waan oolee hunduma isaa miidiyaadhaani. So miidiyaan humna guddaa qaba kan jennee kaasnuuf kanaafidha. Mee gara maturree keenyatti yoo deebine miidiyaalee gara booddee kana cufa waggaa lama asitti cufaman fakkeenyaaf amma FIB TV'n hin dhufee hin cufamee Waliif TV'n hin dhufee hin cufamee Prime Midiyaan akkasuma I think Prime Midiyaan amma booddana kana akka eeran natti fakkaata gara qilleensaatti deebi'eera natti fakkaata. Miidiyaaleen baay'eedha miidiyaaleen dhuunfaa jedhaman miidiyaalee dhuunfaatiin hangamma I think qilleensarra jiran keessa Oromiyaa 11 kan jedhamu tokko innumtuu namoonni biyya keessaa argachuudhaaf carraan qabanii Itiyoosaati irra waan hin jirreef. So miidiyaan sun hangam dhiibbaa geessisuu danda'a cufamuunsaa jettee yaadda? Cufamuunsaa ijaaf gurra uummata kanaa ta'anii yeroo booddana kan dhabaman immoo gara boodaa dhabaman immoo miidhaa inni uummata irraan gahu maal jettee yaadda akka yaada keetti? Miidhaa baay'ee uummata irraan gaha. Of course kun waan hin beekamu. Fakkeenyaaf miidiyaan kun jiraachuun isaa aadaan afnamii tokko afaaniin ittiin afaan karaan ittiin guddifattu tokko karaa miidiyaatiin afaan kan keetillee jechuudha. So miidiyaa tokko amma fakkeenyaaf miidiyaa yoo jennu waan cufaaf jala qabataa miti. Fakkeenyaaf
fakkeenyaaf sirba biyya alaa akka karaan nuti hin beekuu dandeenye sirba hindii yookaan fiilmii hindiillee ta'u afaan dhageenyetii miti. Yaa dhageenya miti. Dhageenyetii miti garuu ilaallan. Ilaalle. So paaworiin miidiyaan qabu agas cufachuu. Yaa hawaasa keenya keessatti akkasumadha. Keessumaa immoo yaada ta'uuf yeroo fincilaa naannoo bara 2008 keessa yeroo hiriirri gurguddaan biyyattii kana keessatti adeemsifamaa turan. OMN ni yaadata OMN fi isa TV kan jedhamu wajjin taanii jijjiiram fiduu fi yeroo ammaa kana miidiyaaleen dhuunfaa yeroo baay'ee waan akkasiitiif si fayyadu. Amma miidiyaan biyya kana keessa jiru baay'inaan miidiyaa mootummaati. Miidiyaa mootummaa jechuun immoo amma jira miidiyaan fakkeenya jechuun afaan Amaariffaan hin jira. Afaan biraatiin hin jira miidiyaan dhuunfaa. Garuu afaan Oromoo maaliif jechuun uummata ganga'u aadaa ganga'u afaan guddaa agas ga'u qabnu miidiyaan keenya maaliif guddachuu didate? Yaa gaariidha. Yaa ilaal amma akka dhuunfaa kootiin sii deebisa amma gaaffii kee kana. Miidiyaan kun maaliif akka inni cufamu ani akka dhuunfaa kootitti kontentiidha yaada. Kontentii miidiyaan tokko kontentiin qabu taanaan miidiyaan jedhamu. Kontentiin qabu jechuun audience engagementiin qabu jechuudha. Audience engagementiin hin jiru taanaan immoo miidiyaa miti jechuudha. So qabiyyeen kee nama raffisa taanaan maalan godhan deemeen firaashii koora rafa. Qabiyyeen kee nama raffisa taanaan. Kanaaf iyyuu maal ta'uu qabdati you should have to miidiyaa bakka. Miidiyaa ta'uu qabda malee callistee kontentii irree deebi'uun qabdu. Kontentii haaraa. Manni keessu mana kalaqaa ta'uu qabda. Hin danda'amu baay'ee. Yaa. Hin danda'amu. Namatti hojjechuutti hin jirre malee wanni waan danda'amu. Yaa mana kalaqaa ta'uu qaba manni keessuun waan haaraa tokko guute bara waan haaraa waan hawaasa keenya keessa jiru beekumsi xabboo uummati keenya keessa qabu keessumaa uummati nu keessatti dhalanne kuni beekumsi xabboo uummanni kun qabu beekumsa xabboo uummata Afrikaati gadi hin ta'u. Waan si ajaa'iba jechuudha aadaan ni qabu hin beekamne seenaan ni qabu duudhaan ni qabu fakkeenyaaf naannoo itti dhalatte fudhadhee ilaalame naannoo Booranaa jechuudha. Ani naannoo yeroo baay'ee ol harkaa fuudhinsa 70 lammeessoo sana deemeen ture yeroo darbe waan si ajaa'ibu aadaan achi keessa jiru na ajaa'iban dinqisiifadheen qufuu dadhaben waan an yeroo jalqabaatiif jechuudha yeroo jalqabaatiif durba rifeensa see dhadhaa qofatti godhattee deemtu achitti hin argiyan. Inumaayyuu yeroo akka garuu miidiyaan afaan Oromoo maan hojjechuu jira. Kan siin jedhee sirrii jettee bara. Booraan birayyuu aadaan jiru aadaa gadi hin dhiyaan himamee aadaan dhuman laakkaawamee dhumatu tokkolleen hin beekamne. Isuma maan ta'eyyuu ammaan kan social miidiyaan dhufe akka ta'e waan namni ta'uu jirsu waraabdee lakkistaa malee booraan bir aadaan jiru aadaa himamee dhumatu miti. Miidiyaa hawaasaa jechuun immoo uummanni keenya baadiyyaa jiru arguu hin danda'u dhugaadha. So miidiyaan cufamuunsa miidhaa kana qabaa jechuudha. Na yaadadha. Jechuun anammaan yaadin beektaa yeroo tokko miidiyaan sababii inni cufamuu fi yoo waan gartee poolitiksii wal qabatu ta'e taate maybe mootummaa walii galtee dhabanii addaan kutuu danda'an. Garuu kontentii entertainmentii irratti miidiyaan afaan Oromoo maaliif hojjechuu dadhabe? Mootummaas tuqun jiru. Aadaa ofii barsiisuu irratti mootummaas hin gaafatu kan. Mootummaas tuqun jiru qaamni hidhatee tuqu tokkoyyuu hin jiru. Entertainmentiidha aadaadha. Fakkeenyaaf akka miidiyaa EBS fa'aa jechuudha. EBS jechuun amma EBS wajjin miidiyaa dorgomumaaf dhabamedha. Ijoolleen dandeettu hin jiran sammuu maangaa ijoolleen qabdu hin jirtu afaan Oromoo kadan afaan aadaa agarsiisullee kadan da'a. Sun immoo maalitti nu geessa? Diinagdeetti nu geessa. Fakkeenyaaf miidiyaaleen keenya yeroo baay'ee kan isaan banamanii cufamanii fi lammaffaa irratti kan nu kaasuu barbaannu kontentii erga jennee diinagdee kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma warrumti jiran iyyuu maarkeetingiin qaban dipaartimentii wanti jedhamu tokko jira miidiyaa keessatti. Even sadarkaa yuunivarsiitii barsiifamuu qaba waan yaaduudha. Fakkeenyaaf joornaalizimii jalatti public relationii multimeediyaatu jira yuunivarsiitii Finfinneetti barannee naafati. Akkuma kana news reporting departmentiin jiraachuu qaba. Investigative reporting qofaatti jiraachuu qaba. So sun yeroo ba'u miidiyaa keessatti qofaa isaatti departmentii godhataa jechuudha. Industirii wanti jedhamu tokko jira. Fiilmii keessatti amma industirii fiilmii wanti jedhamu jira. Industirii fiilmii jechuun production teamiin qofaatti departmentii qaba. Kaameraamaaniin qofaatti departmentii qaba. Casting agentiin qofaatti departmentii qaba. Marketing qofaatti qaba.
Gaazexeessummaan garuu akka kanatti hin qabu. Adiin gaazexeessaa yoo taate miidiyaa tokko keessatti hidhattee keessummaa barbaaddee fidda. Keessummaa barbaaddee fiddeetu interviyuu goota. Interviyuu goota dhuftee editingii keessa dhuftee ofii keetii hojjetta. Kun amma baay'ee miidhaa guddaa miidiyaa kanarraan geessu. Sun waan tokko irratti biit joornaalistii waan jedhamu sana jechuudha. Qofaatti waa tokko specific gootee waan hojjettu sana irratti jechuudha yoo jiraate suni waan baay'ee murteessaadha. Sanaaf immoo diinagdeen barbaachisaadha. Amma abbootiin qabeenyaa keenya baay'een isaanii jiru. Garuu for sure qubee TV kan jedhamu tokko banameeti kan inni ture. Abbootiin qabeenyaa keenya illee yeroo sana ambaasaadara ta'anii fi baay'ee gargaaraatee turanii amma qilleensarraa badeeran I think natti fakkaata. So wanti sun fakkeenya ta'uu qaba. Miidiyaaleen keenya jiran qilleensatti deebi'uu qabu. Guutummaa guutuutti qilleensatti deebi'uu qabu. Maaliif seete? Kontentii OBN hin qabne, kontentii ETV hin qabne, kontentii faanaan hin qabne miidiyaan sun qabaachuu danda'a. Ijoolleen miidiyaa beektaa OBS faa waliif TV faa ijoollee qaxaleetu jira baay'ee. Har'arraa kana garuu iddoon argateen taa'atii jiru. Ijoolleen sun iddoo gaariitu argatanii waan guddaa biyya kanaaf akka isaan gochuu danda'an tilmaamuun sun rakkisu. So diinagdeedhaaf abbootiin qabeenyaa waan kanarratti cimanii hojjechuuti kan isaan qaban. Sammuu hin dhabne, afaan hin dhabne, aadaa hin dhabne. Maaniif waan kanarratti hojjennee guddachuu akka dadhabnee naan galu. Ulfaataadha bittaa wantichi baay'ee ulfaataadha. Sadarkaa biyyaatti atiin akkanatti fakkaatu mootummaan waan kana keessa seenee hojii kooti jedhee mootummaan keessa seenee dhimma kanarratti. Amma maan gochuu jalqaban hin beektaa. Ijoolleen dandeettii qabdulleen gara sooshaal miidiyaa dhufanii jiran. So ijoolleen afaan irraa guddisuu irratti maani waan akkasii irraa walitti dhufu ijoolleen fakkeenyaaf gama sooshaal miidiyaa yoo dhufneyyuu ijoolleen afaan dhibiin kontentii hojjettuu fi ijoolleen afaan Oromoo irratti hojjettu gatii warra tokkoo miti. Maaniif akka ta'e hin beeku. Fakkeenyaaf amma atiin fooloorsii 50 yoo qabaatte afaan Amaariffaan kan hojjettu taate gatiin ati hin qabdu guddaa. Baay'ee. Ijoollee Oromoo ta'anii garuu miiliyoona ol ka qaban jechuun yoo waan dhibiin ta'in malee beeksisallee hojjetanii. Baay'inni kunis nu rakkise natti fakkaata beektaa. Abbootiin qabeenyaa keenya yoo dogoggoruu baadhee rafaa jiru waan jedhamu tokko natti dhaga'ama. Eenyu akka isaan kaasuun beekan. Ijoolleen kun ijoolleen koomeedii afaan Oromootiin hojjetan. Fiilmii garaagaraa hojjetan kuni. Nice. Isa sin jedhu. Kan si ajaa'ibachuudha. Baajetii waggaa raggaasifamuu qaba ture. Industirii aartii. Maaniif jennaan miidiyaan bakka hin jirretti. Hin jiru. Aartiin bakka hin jirretti immoo miidiyaanis hin jiru. Miidiyaan hin jiru jechuun immoo. Aartii kan keetu eessaan agarsiifatu. Ijoolleen agarsiisatanillee akka amma guddate fooloo godhamanii malee gatii dhibii waan argatu tokkollee hin jiru. Ani bar kanan Ameerikaa bare, kanan Hindii bare, kanan Chaayinaa bare, kanan warra Awurooppaa lixaa bare miidiyaadhaan baay'ee. Maaliif aartiin keenya illee gara siinimaatti achi bahuu qaba. Inni karaa kamiin deemuu qaba? Karaa miidiyaa beekuu qaba. Isa lamma adda baafattee fiilmiin afaan Oromoo tokko sila yoo hojjetam taate eessaan mul'ata? Siinimaa qofaa miti. Maalirra agarsiisan? Fiilmichi sun yuutuubii seentee dirqam laaluu hin qabdu. Garuu uummati cufaa miidiyaan beekuu akka qabuuf TV irra laalamuu qabu. So TV irra laalamuuf ammoo maalirra agarsiisan? OBN jechuu fi OBN ofiisaatu biiziidha. Baay'ee akkasidha. Ammoo inni kan biraan nuyi kaasnu immoo maarkeetingiidha. Maarkeetingii wanti jedhamu jettu tokko jira miidiyaa keessatti. Maarkeetingii jechuun ispoonsarshiippii isatu fidaa. Deemee dhaabbata garaagaraa isatu dubbisaa. Uummata illee isatu hirmaachisaa. So maarkeetingiin qabu yeroo baay'ee miidiyaan. Maarkeetingiin qabu jechuun miidiyaan kee hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuun garuu maarkeetingii ofitti fiduu fi jalqaba miidiyaan jiraachuu qaba. Miidiyaa ta'uu qabda kan jedhamu sanadha jechuudha. So kana erga kaafneetii mee garaagarummaan miidiyaa waggoota I think jaarraa 20ffaa keessa achi deemi gaayyaadhaan. Jaarraa 20ffaa keessa miidiyaaleen turan bara Haile Sillaasee keessa bara Dargii keessa even bara 1880moota hanga 1990mootaa keessa bara impaaraa sanaa jechuudha. Hanga sanaa kee miidiyaa keenya jiran duubatti deebinee ilaaluuti. Gaazexaawwan jiran reediyoowwan jiran ilaaluuti. Sanaa wajjin wal qabsiifnee garaagarummaa dhufee ilaallu. Fakkeenyaaf amma naannoo bara 1930moota keessa raadiyoon banamee ture. Naannoo Jimmaa irratti raadiyoon banamee ture. Innis deebi'ee cufamee bara Haile Sillaasee keessa raadiyoon Itoophiyaa banamee ture. Sagantaan afaan Oromoo 1960moota keessa gaazexaan Bariisaa banamee ture. Innis qabiyyee baay'een qabu sababni isaa
laayisensii mootummaarraa agasmara argatee hin jiru. Maal jechuudha? Yeroon sun dhugaa dubbachuu fi yeroo Oromoon afaan hin qabne ture. Yaa sadarkaa haasaatti malee sadarkaa tamsaasa kamiin iyyuu hin jiru ture. Kana jechuun miidiyaatti ba'ee waan mul'ate tokko iyyuu hin qabu. Sadarkaa haasaatti jira malee. Har'as gara sanatti akka hin deemne na yaaddoon qaba. Maaliif qilee keessa jira baay'ee. Afaan kun afaan uummata miliyoona 80 jennee haasa'a. Miidiyaan hin jiru taanaan ammayyuu qilee keessa. Miidiyaa kamii miidiyaan hin jiru miidiyaa kan inni kan yaamnu miidiyaan tokko kamii miidiyaan nu qabu. Amma abbaan qabeenyaa ka'ee yookiin ogeessi miidiyaa tokko ka'ee maal jira? Miidiyaan banaa jira karoora waggaa 10 baasa garuu zeeroo irratti promoshiniin samii keessa sooshaal miidiyaa torban tokko fakkatti ilaallu hin qabnu miidiyaa banamaa jira maaltu jira garuu maaloodha zeeroodha hin kaane lafaa hin kaane so si haddeessa waan akkasii kun si amma miidiyaa haaraa banuu danda'uu dhibaannullee miidiyaa kanaan dur jiran deebisuu garuu hin dadhabnu natti fakkaata yoo wal taanee tokkummaan jiraate sababni inni irdeebi'amee midhaafamneef tokkollee hin jiru. Yaa akkasi inni biraan akka qinaatti wanti nuyi kaasnu yoo jiraate tarii miidiyaan kun erga jiraate tarii hanqinni profeshinii kunis jiraadheen shakkaan yeroo baay'ee hanqinoonni nu agarru fakkeenyaaf yeroo darbee akkas miidiyaa hawaasarraa ilaalan ture tokko waraabamaa jira baay'ee laayivii miti waraabamaa jira soo kutaniitu tiiktook irratti gadhiisan. Studio keessa taa'ee oduu dubbisaa jechi wii tokko qabatamuu fidide irra deebi'ee jira yeroo tokko jedhee kolfaa ammas irra deebi'ee jira hin jedhamuu fi yeroo tokko irra deebi'ee kolfaa jedheera immoo yeroo tokko immoo jedheera iyyuu ammas irra deebi'ee isa jedhe dhiisee ammas kolfuutti ka'e kun amma maal mul'isa seete dandeettii qofaan dhaqanii miidiyaa keessaa hojjechuu utuu akaadaamikiin hin jiraatin barnootaan qabanii dandeettii qofa qabaa dandeettii oduu dubbisuu qabaa dandeettii intarviiyuu gochuu qabaa jedhanii deemanii miidiyaa keessa taa'urraan dhufa kun immoo baay'ee kun immoo namni miidiyaa irra jiru kun agam certified ta'ee jira. Yaa galatoomi I think odeessa tokko maddee namaarraa dhageen ture abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ragaa gaazexeessitoota sakatta'uuf akka jiru dhageen ture innis bara 2018 jalqaba jedhameeti kan eegamu sun waan jalqabbii gaariidha jedhee yaada maalis seete hundumtuu ogummaa isaarra. Garuu ani kan maanis irraa faallessi beekta amma fakkeenyaaf nu miidiyaa gaafa joornaalizimii seennu jaalannee itti seenee miti garuu amma eebbifamee bahee soo namni yuunivarsiitii Finfinnee irraa afaan joornaalizimiitiin eebbifamtee waan guddaa sirraa expect godha maqaan yuunivarsiitichallee guddaa waan ta'eef ammallee barsiisaniiraan jedhanii waan tamananiif waan guddaa sirraa eegan. Fakkeenyaaf amma namaan kana yeroo tokkoon bahee oduu dubbisuu yookaan ammoo oduu barreessuu waan hedduu jiru waan guddaa kan cufa gochuu hin danda'e yaaduu hin danda'u. Garuu maan akki ta'e karaa miidiyaan karaa kamiin akka hojjetamu beekamti sun argannee baan tiyooriidhaa malee piraaktisii irratti nulleen gara afaan Oromootiin ofumaan fedhii waan qabnuuf itti dhufnaa malee maybe warri osoo hin baratin nu caal beekanillee jiraachuu danda'a. Yaa nu caalaa beeku anis maalan jedhee dandeettii qofaan osoo hin taane yoo xiqqaate akaadaamikiin barumsi wayii tokko jiraachuu qaba. Maaliif seete amma namni istuudiyoo keessa taa'ee jecha wayii tokko jedhamuu fi didee haasaantinii godhu rakkatu kuni gara wanti nu dhorku jira miidiyaa keessatti sana wanti nu dhorku jira sun amma miidiyaa sanaaf kabaja dhabuudha. Miidiyaa sanaaf kabaja dogoggoruu waanuma jiruudha garuu dogoggora sana dhiifama jechuun danda'a gidduutti bara dogoggoree fakkeenyaaf amma adii jechuuf jedheen aliyyoon jedhee mani dhiifama jedhee adii yaa dhiifama jedhee adii jedhee yoon darbee rakkoo hin qabu uummati na hubata maaliif namni dogoggorre waan hin jirreef soo namichi kun garuu isa jedhe caalaa ammas deebi'ee ol jedhee kolfaa beektaa waan xiqqoo na aarsitu. So miidiyaa sanaaf kabajanii qabaatta turteetu yoo xiqqaate saayinsii sana sammuudhaa qabaatte. So yaa sana qabaachuun baay'ee gaariidha. Dandeettii kanaaf tiyooriin si barbaadu. Yaa dandeettii galatoomi dandeettii qofaanii agasmara waan garuu nu tiyoorii kan cufaa beeknee ammoo dandeettii yoo jiru ta'e yaa ijoollee baay'ee beekna baay'ee ijoollee wajjin barannee ijoollee bakka yeroo ijoolleen gara dubbachuu yoo sodaa sunis jira baay'ee yaadatta yoo ta'ee fi barnootuma ijoollee wajjiniin barachaa baanee yaadatta yoo taatee fi pirezenteeshinii kilaasii gochuudhaaf illee haala isaaniitti rakkatantu jira achi ba'anii illee barattootuma
muraasa kudhan digdama fuulduratti illee yeroo isaan akkas ta'antu jira. Sun immoo gaazexeessummaan kan immoo baay'een fudhatu. Kana jechuun gaazexeessummaan ija jabaachuu si gaafata. Dandeettii baay'ee cimaa qabaachuu si gaafata. Boree yoo xiqqaateeti paarlaamaa keessa dhaabbattee gabaasta bara. Mana maree bakka bu'oota uummataa dhaabbattee gabaasta. Biyyoota bakkee deemtee gabaasta. So dandeettii akka sanaas yoo hin qabaatini xiqqoo tiyoorii qofti immoo sana caalaa ulfaataadha jedheeti kanan yaadu. Kanaan yoo jenne mee gara dhumaatti fidaa jirra sagantaa keenya. Furmaata isaa maal jettee yaaddame? Furmaata isaa irratti haasofnuti. Daawwattoota keenyas nu wajjin ta'anii jiru jenneeti yaadna. Daawwattoota keenya kan daawwachaa kan hordofaa jirtan toora yuutuubii Qaroo Miidiyaati. Qaroo Miidiyaan torbaniin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, diinagdee akkasumas qophiilee bashannansiisuuf bu'aartii garaagaraa dirreerra ba'ee kan isiniif dhiyeessu sagantaan keenya har'aa gara xumuraatti finneeti kan nuti jirru irraa barachaa akka jirtan abdii qabna. Gara dhumaatti mee furmaata isaatiin haa cufnuti adii. Maal sitti fakkaata? Furmaanni kana maal ta'uu qaba jetta? Abbootii qabeenyaa hanqina isaanii kaasneerraa, miidiyaaleen rakkinoota isaanii kaasneerraa mee akka furmaataatti in ta'a jennee waa yaadnu irratti haa dubbannu mee? Ani gam kiyyaanii furmaata jedhee ka yaadu jalqaba waan dura jalqaba furmaata fiduu fi waan durii gootirraa barachuu qabda. Durii maanti ture dogongor kalees turirraati barachuu qabna jedhee yaada gam kiyyaatiin. Ammallee ammoo Oromoon uummata bal'aadha. Aadaa qaba. Uummata safuu duudhaa hedduu qabudha. So irratti hojjechuu aadaa sun irratti. Aadaan sun ammallee beeksifamuu qaba. Beeksifamuu qaba. Jechuun fakkeenyaaf maani wanni gara siistemii injiraa jennee afaan qof ta'uu hin qabu. Maani uummati akkamiin buluu jira? Akkuma jettu sun Booran keessa uummati gadaa sana geggeessu. Booran keessa aadaa qulqulluu dhugumaanii jira. Aadaa qulqulluu dhugumaan gartee aadaan dhibiin itti galee hin balleessin. Even waggaa 8 deemanii laayivii achitti tamsaasuru. Waggaa 8 sun hangayin maalirra jira? Maaliif seeta? Maalii sana kennuudhaaf maalirra jira? Waan isullee ibsamuu qabu. Ka Booran akkuma si jedhe ta'e Booran qofaanitti. Oromoon bal'aan kunin aadaa hedduu of keessa qaba. Aadaa nyaata qaba. Irratti hin hojjettee taanaan hojjetteeyyuu fixuu hin dandeettu. Kontentiin hojjetamu dhuman. Kontentiin hojjetamne baay'ee amma kontentiin afaan Oromootiin hojjetamu. Namni immoo waan aadaa qulqulluu kanarratti aadaa qulqulluu amma fakkeenyaaf akkuma ka Boorana sun irratti aadaa qulqulluu takka hin tuqamin ka aadaan dhibiin ittiin galin aadaa of danda'ee cite irratti namni immoo fedhii hin qabu sun irratti. Aadaan uffannaa biyyoota biraa dhufee, aadaan nyaataa dhugaatii biyyoota biraa dhufee, aadaan fuudhaaf heerumaa biyyoota biraa dhufeetu ittiin dabalamin uummata aadaa jechuun ati waan akkasii uummataan dhiyeessit taanaan viyuu qabaachuu dhabuu hin danda'u. Uummatis baay'ee barbaada waan akkasii. Yeroo ammaa kana keessumaa biyya kana wanti miidhaa jiru maalidha seete? Aadaawwan biyyoota lixaa kanaa fidanii waan garaagaraa aadaan uffannaa jira, aadaa fuudhaaf heerumaa jira. Amma hin jiru barra amma aadaan fuudhaaf heerumaa magaalaa keessatu dhiirri durba fudhatee badaa jira barra. Kun amma Oromiyaa keessa guutummaa baduu qaba. Aadaan Oromoo akkasitti baasoo. Sirrii. Seenaan uummati keenya abbootiin keenya dura akkasitti jiraachaa turan. Ekeraan isaanii nu gaafata baay'ee. Of course. So aadaa sanatti deebi'amuu qaba. Durbi mana teessee manaa heerumuu qabdi. Aadaa fuudhaaf heerumaa naqatamtee heerumuu qabdi. Aadaan nyaataa jiraachuu qaba. Amma nyaata jechuun am kanarratti waan nu jechuu jirru akka warra gariin gallee fi waan nu irratti haasa'uu jirru waan miidiyaa afaan Oromoo cufamuu irratti. Miidiyaan afaan Oromoo maaliif cufamuu jira? Jechuun miidiyaa keenya jennee miidiyaan afaan Oromoo tokkollee jajjabinni dhabee maaliif akkas ta'e yaad jedhu irratti haasa'uu jira. So ammaan tan gar furmaataa dhufnee jirra. Furmaat jennee kan nu tokkoffaa kaasnee aadaan irratti hin hojjetamiin aadaan duudha uummata Oromoo seenaan dubbatamee dhumatiin hedduutu jira. So waan sun irratti amma furmaat jennee miidiyaan afaan Oromoo maaliif cufam? Ka durii maaliif cufam? Amma immoo maaliif hin sirroofne jechuun gar sirraatti abbootii qabeenyaa hin dhabne, aadaa hin dhabne, seenaa hin dhabne, ijoollee
qaroon dhabne soo maaniif akkas ta'u jiru waan jedhu irratti furmaat kennaa deemuu jira akka bitin galeef jedhe. Galatoomni akka hundumtuu nu hubachuu danda'utti jechuudha. Waan aadaa waan duudhaa kana kan kaasnee fi diyaaleen gara sana deemuu qabu gabaasuu qabu. Beekumsi uummata kana beekumsi durii uummata kana beekamuu qaba. Yeroo sana miidiyaan keellee audience engagementiin keellee jira. So hawaasi kee immoo dhaggeeffataan kee immoo miidiyaa keetti hirmaatu taanaan gatiin qabu. So fakkeenya fudhachuu dandeenya miidiyaalee baay'ee miidiyaa akkasii miidiyaalee ETV fa'aa akka OBN fa'aa kun miidiyaalee baay'ee guddatanidha. So mootummaanis miidiyaalee amma jennu kana keessa seenee dhimmoota aadaa fi duudhaa wal qabatan kana yeroo irreechaa qofa wagga waggaa. Aadaanis jira aadaa biraanillee wal qabatee aadaa waliin maan wal birdeemsisuu qabne waan teknooloojii waan guddachaa dhufu kan waliin wal birdeemsisuu hin dandeenya. Aadaa teknooloojiillee hin fudhannu jechuu miti. Garuu aadaaf wal birdeemsisuu. Teknooloojii fudhannu miti. Teknooloojiin fudhannu jechuun guddannu jechuudha bakka duriitti argamnaa jechuudha. Garuu teknooloojiin kuniin isa nu dabruu hin qabu. Teknooloojii nu fudhatee darbuu osoo hin taane teknooloojii wajjin hin deemnu. Tokkammallee ani furmaat jedhee gam kiyyaan ka yaadu furmaati guddaan abbootiin qabeenyaa warri ammoo dandeettii hin qabne jedhanii yaadan abbootiin qabeenyaallee jiran warri ani hin danda'a jedhanii yaadan waan miidiyaa irratti dandeettii qaban hin dhabne waan ta'eef namni hin jiru waan ta'eef jajjabinni hin jiru waan ta'eef seenaa aadaa duudhaa hin qabnu waan ta'eef tokko ta'uu qaban. Wal yaamanii wal dubbisuu qaban abbootiin qabeenyaa warri immoo gaazexeessitoota illee ta'anii ijoolleen miidiyaa irra jirtullee ammaan tan miidiyaa hawaasaa harkoof deemuu miti. Uummati miidiyaa hawaasaa irra stream media kana argachuu qaba miidiyaa televizyinii fi raadiyoollee dabalatee. Am raadiyoon afaan Oromoo hagam dhaga'ama Finfinnee keessattu. Namni afaan Finfinnee keessatti haasa'u dammoo namni afaan Oromoo Finfinnee keessatti haasa'u hagamii. Adii nu yaadachiisi kana guyyaa biraa qabannee dhiyaanna. Waa'ee raadiyoo magaalaa kana keessatti. Of course. Guyyaa biraa ajandaa bal'aa. Ajandaa dhumate kanaan ka xumuramuu miti baay'ee. Cimaa ajandaa ta'uu qaban keessaa isaan tokko dha. Maaliif gama kanaan hanqinoota baay'ee waan sirriidha. So kana erga jenneeti sagantaa keenya egaa xumurreetti kan nuti jirru miidiyaaleen keenya wal dubbisuu qabu bakka garaagaraa miidiyaa mootummaa miidiyaa dhuunfaa jechuu osoo hin taane. Rakkinni keenya maalidha? Waan dhibii irratti illee tokkummaa dhabne waan kan irratti illee tokkummaa maaliif rakkina keenyadha jedhanii waan biraa ta'uu dhibaatullee entertainmentum waanum ta'e irratti hojjechuu hin dadhabne humni hin dhabne waan ta'eef miidiyaan afaan Oromoo baay'ee laafee ijoollee qaqqaxalee kanallee gara miidiyaa kanaatti fidanii isaaniifis humna ta'u waan ta'eef waan akkasii cimnee yoo hojjenne gaariidha jedhanii kan nuti yaadnu. So gam kennanii walitti dhiyaadhaa. Kanaadha waan ta'eef walitti dhiyaatanii aadaan dhabne uummati hin dhabne nam barate hin dhabne namni beekumsi qabu seenaa ajaa'ibaa qabna. So waan sun walitti dhuftanii nu duwwaadha isanitti nu ruwa beek waan ta'eef namoonni nu ruwa beektan waan kan irra dhuftanii akkasumas nulleen dirqam kenna sumaan ba'uu jirra jechuudha. Galatoomaa Mariyo. Xumurree jirra miidiyaan qaroo waan qaroon keessan ilaalu ilaala qaroon waan qaroon keessan jaallatu jaallata. Xumurreetti jirra qophii keenya torbanii hanga walitti sagantaa biraa hanga walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna kanarra isinii wajjin ture ani Mariyo Lukaasanuu fi Adii jaatanii turre ulfaadhaa galatoomaa nagaa waaqa keessa.